wajjumaa nyaattaniinsa. Maalin hojii nyaattu? Maallaqa biyya ormaatti akkatti itti laffe waggaa shan guutuu hin beeytaami. Nama abbaa galaanii jedhamu hin beeku. Birri keenaa kennitamoo na maatii kan kee gargaaruu biyyaa baatee miti. Hayyee akkam nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin biraa qabu isiniin jedha. Akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Har'a wanti akka viidiyoo kana hojjedhu na godhee dhimma ariifachiisaadha. Dhimmi kun jechuudha. Obboleettiin keenya tokko biyya Saudi Arabiyaa irraa hiriyaan kan kee maallaqa narraa nyaateera. Waggaa shaniidhaan kan inni Saudi Arabiyaa keessa jiraadhee maallaqa guddaadha kan inni narraa nyaataa ture. Waggaa shanii kanaafi maallaqa narraa fuudhaa ture. I think akka jaalala wajjin eegalanitti maal gara keessaan na barreessiteeti ani yaw amma ta'ee YouTube kanarratti waan beektuuf natti fakkaata normally akka hordoftuudha kan isheen natti himte kanaaf dhimma ishee kana share naa goote dhimma ishee kana naa qooddee ani qoosaa mansee normally eenyuun akka ta'es natti himne jalqabarra si wajjin hojii hojjetanaan jette ani hanganaaf danda'ame nama hedduu wajjin hojii kana hojjedhee jira especially TV wan biyya kana keessatti amma ta'e wayii hojiiwwan garagara namoota garagaraa wajjin hojjedhee jira eenyu akka ta'e naa himi jennaan lakkiriyaa makeedha naan jechaa turte ifa baastee ibaluudha waan jedhu natti himne jechuudha isheeni garuu immoo baay'een gadda seriously hedduu takkaan gadda jechuudha hedduu namni ishiin naan jette kuni hiriyaa kiyya ta'ee waan akkasii shamarran biyya Arabaa jiran kanarratti baay'ee magaraana nyaatu inumaa dhufee hiriyaa kiyya ta'uu miti namoonni kaaniyyuu yeroo biraa waan akkasii yoo raawwatan baay'ee mana guba gochi kun jechuudha hedduu akkana aarsa namoonni waan akkasii raawwatan jechuudha baay'ee ulfaata baay'ee ma jechuudha so namni hiriyaa koo taate waan akkana raawwatte suni direct waanin godhu yoo jiraate qabee gara siiraa dhiyeessuudha nama kana jechuudha garuu dhugaa isaa baruun barbaada yoo ragaa gahaa fidattee dhufte intalli kuni kanuma ishee gargaaru ta'a jechuudha kanaafi naa bilbilteeti gara biyya keessaa akka isheen dhufte biyya saniitii darbamtee akka galteedha kan isheen naa barreessaa turte ani bakkuma itti kufan barbaadachuudhaaf yeroo tokko ijoollee biyya keessa jiran qofaa miti kan muudii akkanaa qabatanii ijoolleen biyya alaatii dhufan kunis maallaqa isaanii nama barbaadanitti arganii abbummaan barbaade akka barbaade gochaa tureeti deebi'anii immoo waan akkana haasa'uu kana danda'anii otoon waan isaan bariin nama isheen hiriyaa keeti jettu kana dabarseen kennu garuu ragaa qabatamaa qabdi taanaani waan hin kennineef tokkoon jiru jechuudha kanaafi dhimma baay'ee ulfaataa waan ta'eef viidiyoo kana kan hin hojjechuu barbaadeefi tarii YouTube kiyya irrattis gadhiifamuu baachuu mala waanichi kanaafi intalatti ni eegaa dhufaa jirte jechuudha walii bilbilee jira kunoo taa'eeti kan hin eegaa jiru kaafee maal yaadeen ture bakka sana wacadha humnaa ol miiran taane keessa seentees maal namootas jeequu dandeessi tarii qaamni seeraas dhufe maal towaa tokkoon beekin waa tokko addan baafatiin meebii to'annoo jala oolchuu danda'a jedheeni bakkuma bashannanaa wayiitti kan hin beellame waan ishiin jettu kanuma waliin dhageeffannu ta'a kanuma waliin ilaallu ta'a duukaa bu'a egaa namoonni waan akkanaa raawwatan kunis jireenya ta'ee jechuudha hallumti isaan itti jiraatan kuniyyuu jireenya ta'ee namoonni maallaqa fuutanii waan akkasii raawwatan jechuudha fedha isaaniitiin ijoolleen naa ergan jiru anis hin kaadu jechuudha waan kana fedhaan kan naa ergan jiru garuu dirqisiisees hin jaaladha akkasiin si ta'a maal jedhee maallaqa nyaadheen beeku akka isheen natti himti si jaaladhaan maallaqa narraa fuudhee waan jedhan nama dhiba normally kunoo bilbilaatti kan isheen jirtu waan isheen jettu walumaan dhageenyaa jechuudha hello sali okay diaspora geesse ay seeni keessumaan jira callisii magadi deem naannoo kaaffee wa'ii jirtu sitti mul'ata seeni kanaaf akkasuma cal jettanii waanuma social media irratti beektaniif qofa nama amantanii maallaqa namantiin kenninaa please bakka hin barbaachisu jireenya keessantu badaa waan akkasii otoo raawwatuu baattanii otoo nama amanuu baattanii bakka completely otoo hafee galtee yoo teerumtee
Uftee jirti. Sali. Ayi. Nagami. Nagama. Fayyada. Fayyada. Maaltu ta'e? Akkamati? Maaltu hin ta'e waan hin taane na gaafatte wayyo. Haayee gadi taa'ime. Maal ta'e? Hmm? Ta'e malee maal ta'e jetteeti. Viidiyoo waraabuu jira rakkoon qabuun. Rakkoon qabu haa waraabamu. Namoonni hedduulleen kaaka kiyyatti biyya namatti nyaadhamaa jiran irraa baratuu danda'an fa'aa ta'a. Maalidha amma maaltu ta'e amma? Maali? Maaltu ta'e jetta? Maaltu ta'e jetta waan hin ta'initu jira. Hiriyaan kakkee waan na godhe sitti himee ture mire? Natti himtee jirta amma hiriyyaa makiyya kanaahu addan baasnee iccitiidha kanatti goote maalidha maal si godhe maal sirratti raawwate? Maal nan godhin inni waan umrii kiyya guutuu biyya namaatti laffa'ee maallaqan biyya namaatti laffa'ee isarratti ergu ture nyaatee narraa dudda gale. Amma inni badii qaba jechuu dandeenya ree namni kun badii qaba jechuu dandeenya ofii keessanii akka barbaadan eessa beektaa itti ergaa maal jechuu barbaadetti jaaladheeti amaleeti gaasin jaaladhaan illee si jaaladhee waliin janneeti fuulduraaf jireenyaaf wal abdanneeti. Nama jaalatu tokko hin amantooti. Akkasuma naman beekna kan akkamiin callisanii kanuma maallaqa itti ergan isinis rakkoo guddaa qabdu barbaayisoo hedduutu akka rakkoo qabdu bar nama ni matina malee maal matina jechuun akkam jechuudha mani matina eenyu haadha amalee jaaladhe isa miti maatii kan kee gargaaruu biyyaa baatee miti maatii kiyya gargaaruuf immoo jaaladhe ka abbaa mana kiyyaa hiriyaa kiyya jireenya kiyyaaf anaaf fuuldura kiyya jedhee isa abdadhee isa amaneeti ka birri irratti inni beektaa biyya kana yeroo jirtutti nama kanan beektaati qaamaan argiteetta Facebook maa wal baranne malee hin beeku eenyutu badii qaba ree amma situ badii qabaa ubar inumaayyuu jechuudha jaalalti badii qabdi naan jechaa jirta lakki jaalala miti bar jaalalli waan biraa maallaqa itti kennuu waan biraa barree beeknee yeroo ammaa kana bareechitee beekta akkatti yoo silaalannatti namoonni wayii fakkaata. Hayi deebitee ati naannoo taa'uunuma ani bariirii akeeti jeesitti himatu dhufeemi maal jechuu barbaaddeeti gadi taa'ee ka jalqa wajjumaa nyaataniinsa. Hayi maaliin hojii nyaata otoo naman beekne maqaa namaan balleessine no nan beektuum ati nan beektuum anaatiin. Maal jechuun jirta reetu waan nyaatee jirtu si galaa. Akkasittiin himaa jira kaa isaa miti isa dhiiraa sanii miti kan balleesse sidha mataa keedha ammaa sittiin himaa. Situ balleesse maal gochuutti ergite eessatti beektaati nama kan ni beektaa. Hin beeku maal keekkatti ni beektaa. Isa amaneeti sin jechaa jira baran. Akkana gargaartuuf si dhufee malee akka deebitee naannoo duukaa waan biraa akka lanjattuuf miti. Lakki badii teessan dhiftan no way hayi dhiisi kana maal jechuu feeteeti ati akkam jechuu jirta. Kunoo sitti muuttiin jira bar ila hojjettanii maatii kan keedha gargaaruu kanatti biyyaa baate. Maatii kan kee otoo hin gargaariin haati kan tiin gargaaree beeku amma maatiin kan kee akkaataas jirtu. Dhimma maatii kiyyaa miti kasitti haasaa jiru buleessaan dhimma maatii kiyyaati miti. Isa hiriyaa kan kee akka hiriyaa kee ta'e beeka si dubbisee jira siin gargaara naan jettee jirta isa hojii akka wanna gorsitu barbaacha dhufeen amma way akkana gorsituuf way waan biraa kaasuuf miti. Isaa miti bara silaa amma qabe siin garafaa'u siitiin jechuudha sii tanaati jechuudha. Wal gargaartaniiti kaa gargaarteeti kaa birri kee kan nyaattan si gargaaree birri kee wajji nyaattan eenyudha namummaatu bashannantanii lakki namummaati waa'ee isaa haasaa jirtu kana hun beeku baran. Hiriyaa kan kee abbaa galaanee akka ta'e hin beekaa. Eeyoodha. Saayiba keeti. Eenyuuni? Abbaa galaanee. Maan beektu moo suuraa isaa si agarsiisu? Fachuudhaa ture ani suuraa isaa miti namuma abbaa hiriyaa amma abbaa galaanee jedhamu kana hun qabu namuma akkasii iyyuu qabu ani ila ijoollee baay'eetu naa barreessaa ture baay'isuu nama waan hin kabajuuf keessattuu shamarran waan hin kabajuu fi ani kanii kunti jechaa ture. Shamarree yoo kabajjitee kaniin si jala dubbachaa ture. Shamarree yoo kabajjitee ani akka na gargaartu barbaachisira dhufe amma. Akka isa san barbaaddee isa wajji wal agarsiisu ta'uu baannaan sillee mana seeraa si dhaabaan. Sillee mana seeraa si dhaabee waagaa keessi kennisiisa. Waan hin beekne irratti. Hin beekta akka beektu moo hin beekta. Seeree gubbuleetti. Sin beeku baran na dubbistee jennaan si dubbisee bar akka nama tokkootti si kabajee maaltu seera bira si geesse natu sirraa nyaate anaa kan sirraa nyaate. Wajji nyaachuu baattumaa wal agarsiista qaba. Sochi wal agarsiisa. Akkanuma lafaa kaanii nama agarsiisu ree waan biraa yoo gootee gurbaa kan nama biraatti ergitee abbaa barbaaddeetti ergitee abbaan barbaade maallaqa keessarraa nyaatee akka kanaa soofta. Isa bar si bira osoo hin dhufnellee akka fedhu godhuu hin danda'a. Yeroo dheettuu waa wajji haasofne viidiyoolee waan walii ergaa turre hin qabu. Namni kun hiriyaa kiyya ta'uusaa ragaa maalii qabdaati? Hiriyyuma ta'e akka ta'e kaadaa jirte jechuu barate. Hiriyyuma keetu ta'uu isaatu dho'isaa jirtaa bara. Ari dho'isu. Wajji nyaattanii obboleessa maaf hin himu. Maaf dhugaa jirtu nama abbaa galaanee maaf waan jiru hin himnaati. Nama abbaa galaanee jedhamu beeku jechuudha. Isa kana beektu ree isa kana beektu laali mee laali isa kana wajjin hojjenneeti viidiyoo beeku naan jechaa jirta. Gasobaa jirtaatillee ani barsi amaneeti kasitti dhufe hiriyaa keeti nagarsiista jeeti bar isaa wajjin wal nagarsiista jeeti bar isa mana seeraa dhaabu wallaaleeti miti kan taa'ee si kadhachaa jiruuf. Wajjirri kee wajjin nyaattee atiileen kan duddanatti galu fanti jechuudha. Wajjin nyaattee jecha kana naa jijjiiran wajjin nyaattee naan hin jedhin. Wajjin nyaachuu baatnaan isa wajjin maa wal agarsiisuu diddaati. Maa isa wajjin wal quunnamsiisuu diddaa. Akkasuma kunis koo ragaa xumuraa ta'a jechuun hin danda'amu bara. Kanallee qabattee hin kaaddaa.
Kaaduutti hin jiru siin jechaa jira. Ani rakkoon qabu ilaa akkasumaan dabarsanii namatti hin kennan. Maal barbaadde inni isaa miti naan jechuun jirta. Hin beeku naan jechuun jirtaati kan. Hin beeku jettee na kaadaa jirtaa bar. Maallaqa biyya ormaatitti akkatti itti laffe waggaa 5 guutuu hin beeytaami. Waggaa 5 jireenya kiyyarraa waggaa walakkaa jechuudha. Itti laffe narraa nyaate baran. Isan agarsiisin jechaa jira. Kun siigoo baatu kunoo kanas laal. Kunoo itti daadhi. Kanneen illee laali kunoo hiriyaa kan keeti. Waan agarsiisin jechaa jiraan qaama biraati hojii waan biraan irraa barbaadu baatte atillee taanaan atillee mana hidhaatti qineesi galchaan isa fiduu baannaan kana beeki. Ani maaliin balleessee mana hidhaan galchitare? Maaliin balleessee maal jechuun waan agarsiisin jechaa jira baran isa barbaadan isa hojii waan agarsiisi isa hojii waan agarsiisi ani. Waan biraa mee waan biraa maal qabda? Waan isa wajjin dubbattee ni qabda? Ana wajjin kun si amanuu dide si goo dide lakki namni ko akkasuma lafa kee jireenya namaa maqaama namaa balleessuudhaaf maqaa namaa maal balleessaan anu ka jireenyi kee narraa bada hin jira bat anu ka umrii kee guutuu isaatti laffe hin jira bat maallaqan laffe takka maatii kiyyaaf osoo hin ergin sumuni isarratti laffe mana sii bita je jireenya keenyaaf makiinaa bitan waa meeqa godhanne naan jechaa birrii kee narra nyaate bara ani ba erga biyyaa ba'e maatii kiyya hunda dagadhe faraqaa isaa isa je'ee inni abbaa ilmaan kiyyaati jireenya kiyyaaf fuuldura kiyyaaf chariitii kiyyaaf isa abdadhee ta'an maatii kiyya guutuu dagadhe harmeen koo dhukkubsattee hospitaala ka jirtu obboleeyyan kiyya daa'imman kanarratti xiqqaa barsiisuu dhiisee abbaan kiyya baadiyyaatti galee kun qotee bulaa ta'ee ooruu namaarra ka deemaa jiraatu ani isatti laffeeti barbirii kee isaa ergaa jiru isaa hojii agarsiisin jechaa jira baraan obboleessoo ani obboleessoo waan biraa waan takka waan sirraa barbaadu qabaatillee taanaan harmee kiyya wallaaladha hospitaala ciistee jirti waan wallaalattuun birriitti kaniinaan bitattu dhabdee hospitaala keessaa rakkataa jirti haatiti dhukkubsattee hospitaala jirti ani harmee koo yaalachuu fedhe birruma kiyya qofa irraa fudhadhaan isuma hojii waan agarsiisi birrii kiyya irraa naa fudhaan wanni isin jedhu kan hiriyyaa keeti hin beektatillee. Booyinati wakkaan booyaan waan hin danda'uun hin godhaanii rakkoon qabuuti ani garuu balaa biraa akka irraan hin geenye ani anis waan biraa keessaa kan hin seenne isatu dabarsee kennee kan jennu hin boo'inati amma. Ani birruma kiyya irraa naa fuudhe haadha koo wallaalladha hospitaala keessatti rakkataa jirti haatiti. Maatiin kiyya akka ani biyya gale illee quban qaban nama tokkotti osoo hin dhufe ani isa hojii wal arkee birrii kiyya irraa fudhadhee maatii kiyya wallaalladha haadha koo wallaalladha harmee koo kana qofa na gargaari siin jaa obboleessa kiyyaan. Ani sin gargaaru siin jedhu garuu ani nama isaan beekne waanuma hiriyaa kiyya ta'eef qofa waanuma suuraa kana qabattee dhufteef qofa seenaan kun seenaa sobaa ta'uu danda'a ani lafaa ka'ee akkaataan ittiin si gargaaru waan jiru natti hin fakkaatu otoo natti hafee wayyaa normaali. Karuma biraatiin maal jechuu barbaaddeeti ani akkasumiti kaa maal jechuu barbaaddeeti dhaabbadhume yoo booyaa akkana si kana dhukana si rifachiisu lakki waan obboleetti dhalaan qabdu na hin qabaan baay'ee qaba maal jechuu barbaaddeeti ree moo isallee dho'isaa barbaaddeeti biyya baasuufi birrii kiyyaan biyya baasuufi addeeti lakki biyya baasuuf siin hin jennu maal jechuu barbaaddeeti ree si gargaaruu hin danda'u maal jechuu barbaaddeeti naas si gargaara rakkoon qabu konnaan jettee bar biyyarra laffee dhufe biyya ormaatirraa ani akkasiin seene kaa amma kana wanti kanatti maallaqa gana hundaa sirra nyaateen seene kaa battala kanatti immoo fiigdee dhuftaatti ni eegne. Birriin itti laffee barka battalatti fiigaan dhufneef jireenya kee guutuu itti laffee bar isarratti facaaseeti akkachuuf laffee fiigaa dhufee baran akkam jettu. Haga si danda'ameen ati karaa si danda'ameen barbaadadhuuti gara seeraatti dhiyeessi ani kun qofti waan wanti maal jechuu barbaaddeeti? No ani maal jechuu barbaaddeeti qoome maal jechuu barbaaddeeti? An dubbiin akka kana ulfaatan seene wanti akkanaa keessa nan galchina. Akkam jechuu barbaaddeeti akkamiin nagattee deemtaan hiriyaa keetii hojii wal agarsiisi jeesi bira dhufee baraan. Akkasumaan dabarsanii nama kennu ree. Maal hiriyaa keetii miti inni yoo wal agarsiiste hoo? Birrii kiyya keetti laffee ana ganna dhiisi kaa. Birrii kiyya keetti laffee si gadi hin dhiisan bakka ati deemtu si jala deemaan akkam jechuu moo bira dheettee baqaddu intalti si barbaada dhufte jechuun ni deemta. Ndee akka waaniin si akkas godhu deemta kaa. Waaniin si gargaara siin jedheef yaani. Ay carraa kan kee akkam jechuu obboleettiin qabdu harmee koo wallaalladha harmee koo naa dhaqqabu naa gargaara obboleessa kiyya isaa hojii wal agarsiisa isaa harkuu fedha mannaatti na dhiistee hin deemin. Garuu wanti biraa mucaa kanarra gahee jennaan jechuudha ani itti gaafatamummaan fudhatu. Ani birruma kiyya qofa isarraa barbaada. Haadha koo wallaalladha. Isii du'a afaan jirtu san haadha kiyya wallaallachuu barbaada. Tole akkas godhi atammas.
Normally maqaa haadhaa waan natti waamteef malee wanta kana keessa utoon seenuu baay'ee natti tola. Maal goota sitti fakkaata? Yeroo baay'ee isa kan kaameraa na waraabu. Ana wajjin hojii baay'ee hojjetee jira. Hin sobu'an normally waan hin jiru dubbadhaa jechuudha. Bakka yoo dhugaa qabaatte maallaqni kan kee akka akkasii galuun barbaade waan ta'eef isa siif hin gaafadhaan. Amma viidiyoo na waraabuudhaaf ni dhufa waan ta'eef niin bilbilaa fa'i. Wattu viidiyoo hojjennaa jedheeni jechuudha. So sa'aatii saniitti as bakka biraatti na dhufatta. Innaan xumuree isatti akkuma viidiyoo waraabbamaa jirutti maal ittiin himaa. Yeroo inni qophaa'ee viidiyoo waraabbamuudhaaf reedii ta'u dhufteetuma galtaati. Tole viidiyoon si waraaba jedhee viidiyoo TikTokii yeroo baay'ee anis kan isaan nan waraaba innis kiyyanii waraaba waan ta'eef viidiyoo TikTokiin si waraaba jedhee niin teechisa ati sa'aatii masal dhuftee galtaa jechuudha. Tole waan barbaadu isa wajjin rakkoon qabu baay'ee kaasi suuraa illee. Dhaqaa dhufadhu ati bakka ho'iitti akkasiin arginu. Hello. Abbaa galuu nama gaarii qashtii namaa akkam jirta? Maal na jalaa barfatteen bannaa nama biraatu kaameraa naa qabatee jira. Achuma iddooma yeroo baay'ee turaam diyaaspooraama jechuudha. Ariifadhu nyaata ajaa'ibaan si affeerarra waan si ajaa'iba. Dhugaa. Ay nyaanne hojjumaa nyaanna jedheen bar viidiyoo kan kees kiyya soraamnes. Ayyee kot. Ayyee. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhufaati kan inni jiru. Waan akkasii otoo raawwachuu baay'ee natti tola. Garuu haadha kiyyaa dhukkubsattee waan isin jetti san hunda isaayyuu dhageessanii jirtu. Ashannaafi yookaan abbaan galaanee dhufaa jira. Baay'ee ma tokkoon itti gaddee. Ani nama amala akkanaa qabus natti hin fakkaanne waan akkasii sirratti hin argine ani. Waan akkasii otoo hiriyyaa ofirratti raawwatu baatanii baay'ee namatti tola garuu si dirqisiisa haala jirutu. Akkaataa intalli kun taa'aa turte argitanii jirtu jechuudha. Na bira gahaa jira. Abbaa galuu. Wabii. Ashannaa ofii jedhee. Akkami? Jirtae? Nan ture miti? Nan ture maal waraabda? Viidiyoo yoo jiru jenne dheen. Akkami? Nagaa harka fuune jennu reeku. Jedhame. Mee akka abbaa galaaniitti waa jedhi uummata kanaan. Uffaticha uffanne koo yeroo tokko muudii sanaan akkasumatti oolu hojjeta. Okay. Amma kiyya mukaa waraabnu diree jalqaba. Ela maal naa gootutti fakkaate? Viidiyoon hojjechaa jira beektee. Viidiyoon maalidha sitti fakkaate? Namni ta'e fakkeenyaaf jechuudha. Maallaqa namarraa nyaatee especially ijoollee biyya alaa jiran kun jiramti maallaqa irraa nyaataniit isa booda homaa walirraa hin qabnu dura si jaaladhee maallaqa irraa nyaachaa ture. Namni immoo namnumti biraa wayii seenaadha baay'ee seenaa kanan sitti hima isa kana naa gorsitaati namoota waan akkasii hojjetan bareechitee naa gorsita bakka. Rakkoon qabu. Akka abbaa galaanii taatee naa gorsita. Akkanumatti uffatuma kanaamu. Bakka sagalee ma qofaan fakkeessite jechuudha. Bakka haadhuma galaaneetu maallaqa sirraa nyaate sumarraa jechuudha. Yookaan situu haadha galaaneetirraa maallaqa guddaa wayii nyaatteetta. Gaafa isiin dhuftu moo isin beeku haadha galuuti jettee ate jechuudha. Isin beeku waluun beeknu tasuma shemtatti gootee isii kaadde jechuudha. So namoota hojii akkanaa hojjetan kana gorsa naa dabarsita mana fincaanii ga'een dhufa. Istoorii kana dura maal dursitee natti nimiree? Maal rakkoo qabsii salphaadhaa miti maal wanti akkasii maal kun isitti ulfaataasi? Rakkoon qabu garuu. Qabadhuuti. Shaakalaaman si eegaa gahii kootti. In shaakaliin seerumaan itti naa himan bareechitu. Ayyee harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni ijoolleen dhiiraa karaa sooshaal miidiyaa kana shamarran biyya alaa jiranii wal bartanii maallaqa isaanii nyaatan karaa TikTokis haa ta'u Feesbuukii harki caalaan Feesbuukiidhaan natti fakkaata. Ijoollee baay'een maallaqa keenya nyaatamne mana ittiin ijaaraa jirra waan akkasii ittiin hojjechuuf ifaa jettanii too maallaqa shamarran ergisiistanii eegas immoo eega isaan biyya keessa galaniifaa bilbila jalaa cufattanii jalaa baddan baay'een keessan jirtu hiriyoon dhiiraa ijoolleen akkasii baay'een jirtanii. Waan akkasii kan otoo dhiistanii guutummaatti maaliif namummaa namaa sin ibsu waan gadheedha gocha akkasii kuni ijoolleen kuni abbaan isaanii waan qabutti gurguratee qotiyyoo qabutti gurguratee biyya alaatti ergee waa meeqa bakka bu'aa bahii meeqa keessa darbanii akka isaan lafa sana dhaqan otoo beektanii akkanatti ittiin taphattan ture dhiisaan jedhaanii guutummaatti wanti kun odoo ta'uu baate akka kiyyatti jechuudha.
Maaliif gaaris miti. Ijoollee baay'ee nan argaa yeroo waan akkasii jedhan ijoolleen dhiiraas sobdee maqaana xureessiti fayyadu. Garuu wantichi dhugaa jirudha. Kaameraa waraabaa jirtan? Kaameraa waraabaa jirtan. Waan gaarii dabarsaa jirtan jee yaada haa ta'u miti. Keessee kaameraa keessa galtaa reefe? Wanni ati dabarsu jirtu yoo dhaggeeffadhu waan gaariidha. Ani suma wajjin si gargaara jeeti. Akkamitti maal si fakkaata? Kun sagantaa waraabuuf dhufe kaati akkasumatti callistee itti hirmaachuu hin dandeessu. Maaqarri si jeere moo waan haasaa jirtu kana keessatti illee hojjettee dabartee jirta fakkaata. Na beektaati kana dura? Soomsee na fakkaatudha. Maali? Na beektaa? Na dagatte? Eessa anaafati wal akkamiin nan daganne? Wal beekna anaafati? Akkamiin nan daganne? Na dagatu baattee na ajaa'iba. Biriik yedida nyaatte si jaaladhaa si du'ee si maraadhee ani abbaa mana keetiiti naan jettee si amanee biriik sitti ergee. Ani siin moo? Ani siin moo? Ana tokko siin jedhee? Biriik yaan akkatti mimmiidhagdee na dagatu baattee na ajaa'iba. Obboleetti nagaadha miti ati? Nageen eessa jira? Nageen nagaa fattaati. Biriik narraa nyaattee bilbila maanarraa cufatteesh? Bilbila maa cufatte? Eenyudha Biriik nyaattee si hanqate? Eenyudhaati? Wal barru immoo? Walaa barru isuma dhugaa hin beeku ani maqaa keeyyuu eenyudhaati? Ashannaafiin jedhama. Abbaa galaan jettee ka nyaataa turte sun. Eessatti si beek eenyu ture maqaan keenya? Sirraa hin barbaadu ammaan ta'e. Birrii narraa nyaatte san waggaa 5 guutuu biyya namaatti laffee irratti ergi osoo asitti iyyeessin salphisne birrii keenyaa deebisi. Waan naan sirraa barbaadu kana qofa. Obboleettii kiyyaani viidiyoo waraabaa jira. Viidiyoo waraabaa jirta harkaa jira. Harkaa jira. Eessaa dhuftee? Eessaa dhuftee? Ani sin beeku siruma nama akka keetii siruma ijaanuu argeen beeku. Sooshaal miidiyaa irratti illee namni itti wal baree namni akka keetiin jiru. Ifa manaa godhiiti yeroo tokko kaameraa keessa dhaabee. Tole booda si haasofsiisuu hin danda'a erga waraabee xumura. Kaameruma duratti haasofna. Kaameruma kana duratti haasofna. Maallaqa maaliin sirraa fuudha? Obboleeyyan kaaka kiyyaa ka biyya namaatti nyaadhamaa jiru hedduutu jira. Suma kaaka keetii kanaatu kan nyaataa jiru. Akka waan gorsa gaarii dabarsitutti waa'ee biyya namaa haasofta ifiifuu gocha akkanaa hojjechaa. Waliin beeknu dhuguma sin waliin beeknu naafati. Nam beektu suma dhugaa. Na kaadde. Viidiyoon dilli akkasii walii ergaa turre teekistileen dilli akkasii walii barreessaa turre sun yeroo jalqabaatiif har'an arge. Moo fuula jijjiirratteeti nama irraatti lootti haasaa turte. Sumayyuu har'an arge giftii kiyya lana rakkisiniiti yeroo tokko waraabeen xumuraati. Yoo dhimma biraan irraa qabaatte eegasii kaameraa duubatti naasoo. Dhimmi ani sirraa qabu birrii kiyyaa fi birrii kiyya qofa. Birrii kiyya sirraa barbaadan. Birrii maali natti kenni? Birrii maali natti? Sobaan na jaalattee si jaaladhe naan jettee noo taasuma siin hin jenne waan akkasii hin beeku sirumaa nama akka keeti. Ani hiriyaan qaba hiriyaa mataa kiyya. Garuu siin siruma. Birrii kiyyaan hiriyaa bitatte? Birrii ani itti laffee biyya ormaa taasiftee ergee hiriyaa bitatte? Kiyya tasgabbaa'eeti. Tasgabbaa'ii maali haasofta? Boleessa birrii kiyyaa nama akka keeti hin beeku sittuma. Siruma hin ijoollee wajjaasaa turre dilli kun sii miti kaa. Aara viidiyoo kiyya sooshaal miidiyaa irraa buustee qabaachuu dandeessan beeku ani garuu immoo ani sin beeku nama akka keetiyyuu sirumaa guyyaa jalqabaatiif hin arraa arge. Maal jechuu barbaadeetti sin beeku jechuun jettu. Maal jechuu barbaadeetti sin beeku gunaan jettu. Obboleetti tasgabbaa'e. Hin qaanfattu xiqqoollee. Harkaan dabadhu. Birrii kiyya sirraa barbaadan qaama seeratti osoo si dhiyeessine birrii kiyya naa kenni birrii kiyya sirraa barbaadan. Ila anu seerattiin si dhiyeessan iyyuu hodhu boorsaa kee qabadhuuti fireemii keessaa dhaabee kaameraa viidiyoo waraabeen deeman nan jeeqin hojiirra jira giftii hodhu. Maal hojjechaa jirti yoo nama gaarii isaa taasisutti hin qaanfattu xiqqoollee. Maaliin qaanfattu? Adaraa seeraa. Suuraaleen kun keetii miti? Suuraa maali? Suuraaleen kun keetii miti eessaa fidee ani? Eessaa fide suuraaleen kun sii miti? Kun sii miti ilaalime? Suuraa kiyya sooshaal miidiyaa irraa buustee ko qabachuu dandeessaani kanan beeku. Suuraan kiyya garuu suuraa kiyya yoo piriinti gootee baate hodhu qabadhu deemi. Qabadhu deemi. Sooshaal miidiyaa irraa buusee ana kanumatti. Wanti hojii ni naasofne tokko natti argisiisi viidiyoo akkasii hojjeta. Viidiyoolee ati na ergaa turte kun keetii miti? Viidiyoo akkasii kiyyaa miti. Viidiyoo kiyyaa miti kun. Sii miti kun sii miti. Kun sii miti haasoo hojjaasaa ture sun sii miti. Teekistilee hojjaasaa ture sii miti. Birrii kiyya qofa sirraa barbaadan. Birrii maaliin natti argite gitti? Ani nama si fakkaatu iyyuu har'an arge guyyaa jalqabaate fila hojiirra jira nan jeeqiniiti deema. Maal sobda? Maal sobda? Viidiyoolee hojjaasaa ture si garsiisan. Tasgabbaa'e geeti. Viidiyoolee qaama qullaa naa ergite si garsiisan. Osoo uummata irratti salphisne birrii kiyya naa birrii kiyya naa kan dhiyaatu. Birrii kiyya qofa sirraa birrii maaliin sii kenna? Nagaa miti ati? Nagee maaltu jiraati? Ati nagee maaltu jira akkana na nyaattee na saamtee na siin jaaladha. Qaama seeraa sitti waamee lafa kanatti otoon qaama seeraa sitti waamee sin qabsiisin na biraa deema.
anaafati seenaa tokko wajjin hin qabu. Waan hin bilbilaan si faana haasa'e, waan hin viidiyoo sitti erga waa tokko itti ishiin qabu, maallaqa naa ergite sin qabu. Tole? Maallaqa kiyya nyaatte ibsofte kaamma. Na kaadde. Nagaa miti ati. Waan waggaa shan guutuu na nyaatte na kaadde. Garuu qaanfattu hin qaanoftooti. Hin qaanoftooti. Obboleetti dhalaan qabdu haadhan qabdooti. Birrii kiyya nyaatte mana nu bitaa jira naan jette. Nama na fakkaatu. Jireenya keenya kan fuulduraa nu fayyeesse biyyatti galle jireenya gaarii jiraanne jettee birrii kiyya narraa nyaatte. Har'a yoo nyaanne namni biraa yoo feeka akaawuntiin maqaa kiyyaan banatee tosi ergeesse hojii naas. Akka ta'e beeka viidiyoolee kee qaban viidiyoolee ati naa ergite kan waliif ergine qaba sin jechaa jiraan. Viidiyoon ani si ergeen jira. Viidiyoo ati naa ergite jira. Viidiyoolee saniin qaban harkaa. Birrii kiyya naa kennaan bakka waan biraa sirraan barbaadu. Simbeeku nama akka keetii sirumayyuu hin beeku. Birrii kiyya naa kennitamoo naa kennitu raayiti amma birrii kiyya naa kenni birrii kiyya sirraa barbaadu. Kootu qaama keenaas geessaa kootu deemu birrii kiyya nyaatte.